guutumatti gaafiin gaafatamte wajji ani waa hundaafuu isinitti ibkanne obboleeyyan kiyya isin akkana gootan na godhaa hoggaa jee dhume yoo aadaa biraa baafattan koottaa baafadha aadaa biraa yoo amantii biraa baafattan koottaa baafadha sigalee badiidha eega jee badiidha ammoo ani muutiin irraa godhadha miira keessa jirtan niin beeka muutiin irraa godhadha ummata Oromoodhaa akka bareedaa fi afaan bareedaadhaan Sharmarkee Adam itti gallallabii si dhageeyanii sigalee dhiifama gaafadhu sirraayin usa obboleeyyan kee ka shamarranii batti kas jetteen saniis badi guututti eega fitti ifnu kannite isaanillee ol baafnee kallattiidhaan gaafannee nagayaan adda deemna obboleeyyan kee bakka jirturraa ol ka'iitii jilbiifadhu dhiifama gaafadhu Sharmarkee itti balleessitee jirta guutuu isaaniitti cufadhe maayikii osoo hin tumurin niitoorkiinsaa daddarbuu eegale. Namni dhiifama ogaa namaan jiru oollumas nama si zabbateetuma ol dhufee dhiifama jeetuma achi garangalu. Akkaataa dhiifamni akkatti namaa godhamu qaba. Warri dhiifama gaafate maal jettan kuni xiqqoof miira hawaasaa kanaa subachaa deema. Dhiifama fakkeenyaaf inni dhiifama gaafatee gaafate guraan dhageenye aksitaansii harkatee dhiifamni ni gaafate san. Sani warra wanti murteessaan namni kalma dhiifama jee dhiifamni taasifamu Talle gartee isaafillee gaarii miti. Akka waan dubbiin dhumtee warri asirraa dhiifama gaafatee jireettan hawaasan osoo dhaabdan bareeda. Dhiifama gartee hawaasaatiif ifa godhee isaanillee waan isa gaafachuu barbaadan irraa adda baafatanii dhiifama godhaniif kun qallaani. Saayinala karma dhiifama godhaniif maal lakkii. Inkaa salaamtaadhaa miti kun daabboo dhaayii miti. Dhiifamaan kana godhe godhulee. Akkame Khalifa jida walime torke dama maal dunnu fingal. Khalifa jida wali. Shagi. Torre jira halas ni gaya ne fi onin jenne farada deemna. Wassalam. Ayye. Beetiin itti deebi'anii kan wanni naaf yoo jiraate diinoo xiyya xumurdee na fakkaata. Akkasii galatooma ulfaadhaa waan itti goggoreeyoon jiraadhe nama mufachiisee jiraadhe siifama ani hawaasa akkuma hawaasaatti qilleensa irratti sagalee tanaa fi waan kana harkee sanbooda inni na bilbileetii akkaan gara diinaa ol wanta godhu na godhe sanbooda waliif fide kanuma hajiru akka waan birootti wajji wal nan qabsiisne obboleeyyan keenya kan dhalaa arrabsuu fi gochi guyyaa dhiyoo san raawwatame dhugumatti qalbii nu cabsee waan kana innis dogongoree jira as deebi'ee yoo dhiifama gaafatu taate diinaa wajjin wal dubbannee asirratti dhiyeessuu dandeenya jechuudha. Galatoomaa ulfaadhaa hedduun isin kabaja hedduun isin jaaladha. Obboleeyyan keenya shamarranilleen hedduu wanni isin irratti wanta taa'ame qalbii nu cabsee jira. Rabbi isin haa kabaju. Galatoomaa ulfaadhaa. Kanuma dhaamsi xiyyaa taate fitadheetiin jira. Galatoomaa. Thank you Khalifa Khiyati dawali ya خلاص تكون قد دقيقة عشان تمي شان يعيني وانجل أن خلاص سر عند وني جد أستاذ دقيقة قدوم أجعل جيران سابي في قنصوم يقريف ودم ريور ميتو يا أما بود دقيقة خلاشان كفتين خلاص جدبان Sharmarkeen dhufuu qaba maaliif obboleeyyansa warri inni itti balleesses as mana keessa jiranii sadeenuu obboleessa jaallan kan isa dhufe hangaatus jirti duniyaas jirti maaliif bikkitti badees bikkuma kana waan ta'eef bikka kana alatti bikka waan godhu waan hin jirreef arraas deebi'ee waan kanas gubbatti haasoyne deemuu qabna jechuu kiyyaan so Sharmarkeen yoommoo asii kaasin deebi'ee taate gaafii fuukuma reefu Dr. Nuruddin jeetti booluma daranuu gaffageessaa deemaa jechuu kiyya. Akkana takkasanii taani obboleettii teenya nasihaadhaa rabbi mataa godhuu fi Dr. Nuruddin waan bareedaa lafa kaa'ee isinillee nama dura gama sooshaal miidiyaatiin nama kanaan iddoo haasawaa turtanii waa'ee obboleettii teenyaa nuti jalaa hafuuf hin deemnu akkuma fedhe yoo teessoo kiyya kana warri naannoo san bulchaa jirus kana beekuu qaba sirriitti jala muruu beekuu qaba
واني مقالا سن خيست شي رته نما برا تسنيتها إسان رت متى سانت تسنيتها يشوي سو واني تاجرتي إساني فو سغلي تاجرا إساني في سنبود جرا وان خنا حيران وان خنا رد لقا وروان سنبل لي سيراف ليسا جتشي سرابو قد جتشي دي بساف قوما سرين خفلو قبواني جنوف إساني خبجا قد راجر نوتي نمني بلتشين سخنا balaa lifachaa jiru namni kajiroon isarraa haa deemu jechaa jiru kajiroon beeksaqeenya ni jaalanna biyya san dhalataan garaa saniiti magaalaa san eeganni dhufe magaalaan san nagee taate sigalee nuti isaa fi numaa nurratti hirkadhu haqa kana baase jechaa jira yoo haqa kana baasan ifiifuu mataa isaatiifuu ni tuffatama ifi kabajaa godhuuf waan san guyyaa qaba inni ilmu oromoo waan ta'eef maaliif yeroo duraatiif dhalataa magaalaa sanii ta'ee akka dhuwaatti kan bulcha kajiroo واني مقالان سنجية تاتيف سواني أما دلقنا هوني أكغرتي سيناسا تفودورا كرام بلي سنوان خنا سرت قدبي ردلقو قبا خنا فينو تيسن كارك راجر رملي خنا خيس نجر وري غرغري خجب بي سقا بخوانا الددا وفاجر وسان خيس نجرمتي أكو ريف دكتور ندرجيتي سولين جرا وان خنا هكا ميشو خنا باسو قبدادا يو خديرون امباب نمني باسو نجرو مقالا سن خيستي نملا من نمني غرتي هم نقبو نملا من اتقابتها بارتي بلأنا سابقي إبراهيم يوسفي في برزقية خديرو دا يو إسال لمين خانا خفرمواتها نفودا نمغالا سنخيستي إساني ألا واتك واني تنجرو مالي بسان كنت تلاتها مغالا سنيتي ولين قدتني سايباس ولين ديمانيسي جولي بياتيسي خنافينو تي إياه جرى مالي في مغالا سني أكوانا مدروجيتي نمانيا تشو برتي نمهي دونيات gaafa duris saw machakas jiru 0 saba gartee 5% intaane saba amara tutu warra keenya fixaa ture fidduu dhume haqni takkaa beefin beeku amma saba magartee waliin jiraannu saba somaaliitiin akkastaa jiraachuu waan ishii irratti eebuus nama baraarrattaa jechuu kiyya kanaafi iyyaa jira nuti malee magaalaa sana keessatti jeequmsa kaasuuf hin deemnu eenyu maaliif jeequmsa maaliif as magaalaa teenya ni jaalanna خانوما خلينا نجتشو بربادو دكتور وديني تو وان سنة بس أخي جاي في سنوتي داد هنگنوما Thank you Abdullah Galatomi. Ustaz Hamza khana awal ego waan barbaachisnu itti fakkaatu I think naguma gartee nama dadhabsiisuu ta'e maleedha. Laalaan barbaachisa lakkee. Rakkoon niitoorkii dadhabas isa rakkistuu fi rakkoon chaarjii dadhabee isa rakkistu hin jirtu magaalaa guddoo keessa jira warri isa bira jirullee hedduu jala jira warri ganda tokko isaa wajjin jiranii sanii fi garee aadaa hawaasaatti chaada barruu hawaasni waan kana kam ilaale waan jiru. Dura ijoollee yaammallee hangaatu labuutii fi dunii illee ol deebisaa jira. Galatooma dhufee Sharmarkeen dhufanii ol dhufuu keessanii hedduu ulfaadha. Sharmarkeen dhufee jira deebiseetii jira. Ayyee. Sharmarkee dhageessaa. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Bagana Dagaa. Sharmarkee keenya. Takiitii abbaa dhoojjuutu. Dhiifama guddaa gaa guyyaan irraa guyyaa dhiifamaatiin jaa. Dhiifamaan isin gaafadha isin tursiiseetiin jira please. Warri moditaraa dunii ilaala ol deebisaa. Waddaan laala. Sharmarkee maaltu kana soo godhu dura deero? Sharmarkee. Niitoorkiin diimtuudha. Niitoorkii qiyyaansaa ammaas bakka niitoorkiin jiru. Sharmarkee manumuree usan kasi yoo deebite yoo bakki jirtuun magaala silaawiiti dilannaa baadiyyaa abtuun jirtu maa rakkoon. Mee viidiyoo bani. Bikkareefu juudhii deemina fakkaata. Hanga sagantaa kun dhumuuree silaa wanta godhuun bareedaa baree waliif dararamuun maaliif nama asirra taa'u jala taa'u hundinuu waan eegan qaba waan taateef. Sharmarkee guyyaa kun guyyaa jabaadhaati mi'a kee tolchadhu. Guyyaa jaba guyyaa karaan akkanaa lamatan argamu. Addunyaa adda addaa keessa jirra beektaa sa'aan adda addaa.
Dhuga wallahi. Allah. Sharma ke video bana do itola miut firaqasi. I think network waan hin qabne video saayoo bane more qaqqabana fakkaata. Kiyaman ni torki diran akkasitti nama cinqatu waan jirtu illee fakkaatu ani. Ammoo dhagayamu. Tureetti bar sagaleen ta'e dhufti turtee dhufti bar. Sila gogo hamti rakko. Ana lagi sama. Dore furraa bar hedduun fagaade chaarjiin kiyya bakka biraa jira ganda chaarjiin jiruun dhaqee ganda sanii neetworkiin hin jirre. Achisi ta'ee dubbattee bakka ala gabbaatus maaltu si qabu. Sharmar ke arras lattu akkas dhuftus ni beeyta waan kun akka yeroo dheeraa fudhannee haasoo deemnu sunuma beeytaa mee kana fakkaatutti kaballama. Kunoo alaan jira bar amma alaan jira bar. Yo ala jira tere networking ke malee kan ogorre. Angas neetworkiin akka jiruun beekaa bar. Magaalaa guddoo keessa kan networking nama jinqaa. Silkii rakkoo qaba. Okay. Warri moditara ani nama harkaan jiru namni natti mul'atuun ogaan gastii gattoo beekaman narra ta'a gurraachume. Warri moditara addunii maammee ol deebisaa waa qabaata yoo jiraatan. An nama naquu hin danda'u. Networking kiyyaa. Amma sagalee gaarii dhagayaman. Akkamsi goona meemmara yaala kanaan. Namoonni biraallee hin gatiin amma kan amma bareedaa fi jiran neetworkiin. Lakki networkiin isaa wal qixxaa jira salaa nagara maaliif duraan diima jira qabaachuu ture amma hin qabu wal qixxaa. Amma wal qixxaatee jira kunoo. Viidiyoo mul'adhu. Dukkana keessaan jira ala. Okay. Is okay ni ma jira naan video dhaan dukkana keessa rakkoon qabu. Ayyaa Ustaad Hamzaa fi Khalifa Abdullahi yoo jiraatan. Ustaad Hamzaa deebiseetiin jira. Ustaad Hamzaa bira deebiseetiin jira. Bakka hangafoonni kiyya jiranitti kashoo isaanuma kabaju deebisee jira isaan harkatti. Ustaad Hamzaa faddala. Thank you galatome Khalifa kiyya ulfaadheeddu kabajame. Mee dunii ol deebisaa. Warri monitara qabdan ol deebisaa. Ani ogaan bakka gastii gattoo kee gurraachumeetta kanatti. Listii namaan utuu natti fidu. Ana gasti ana kontrol gor jira duniin hin dhabe ana feegaa jira nama galfatu ana galchaa jira yoon dunii harkee ana oduu isin nan gaafanne nama dhimmi ilaalchisu hundi qalbii keessana jira waan ta'eef isin afeera doo warri isiniif hin fida. Yes, thank you. Tole Sharmaar jara lamaan kanaa jira hangaatu tole gaafiin silaa gaafatamte waan gartee waa'ee nasiyaatii fi waa'ee khaliifaatii wal qabatu khaliifaan ani marii takkan goone jee ture asirratti dhufee waan takka keessan jiru wanni nuti wajji haasoo innillee hin jiru jee biraa fute. San yoo wanni wajji haasoo ittiin jiraattan sii fi isaatu beeka. Wanni guddaan onlaayina kana gubbatti ta'e tan godhame tan dunii fi miciyoo tanaan ati jette waan sirriiti. Tole. Waan sirriiti miti badii guddaadha wallaahi wabillaahi Hamzaa. Tole. Obboleettiin ta'e hangaatuun si dura jirti. Badii tanaaf isii qofaa miti nama sooshaal miidiyaa fayyadamu xiqqaadhaan. Waan sirriitii miti badii guddaadhaan jee badii guddaadha. Dhiifamallee akkanaa godhan gaa'uun wasin gubbarratti hin gaafadhaan. Networkii kana walitti Ustaaz. Dicharee fuudhate dubbachuu amma dubbachaa jira sagalee si duraatti malee taa'ammaa hangaatuuti miti itti ufeeti yaada. Tole obboleettiin teenya dunii fi hangaatuun silana hangaatuun ni jirti duniin osoo ol seenteen hin gammada.
wanni gartee online irratti ja'ame san namni bira hin gahin tokko hin jiru xiqqaa fi guddaan bahaa fi dhiyaatti gurraachaa fi diimaa chaayinaa fi suudii jidduu bakka isiin hin gahin hin jirtu. Tanaaf akkuma wanni kun online irratti badetti online irratti obboleeyyan keenya hangaatuu fi duniillee maqaa isaanii dhoyitee obboleeyyan kiyya wanni ta'ee san sirriin turre jettee akkaataa dhiifamatti gaafattu gaasiitu beekaa isaan nu duratti gaafatta ijoolleen ammoo akka gartee asirratti haasawni tokko hin dubbatamne isaan na dhageeffachuu qofachi booda anaatu waan isaaniin Rabbi dhiifama akka naa godhan hundi isaanii uummanni Oromootti illee dhiifama akka naa godhu akkasumas deebii obboleeyyan kiyyaas dhiifama akka naa godhan kabajaa fi jaalalaan isaan gaafadha jechuudha. Sharmarke ati hoggaa dubbatu hunda beektaa namni diraamaattis beekaa waan taateef diraamoo fakkaata haasawni keetiif dubbiin ta'e hundi nuyi san gubbaa niitoorkiin daranuu diraamaa keessii bareechaa jira akkamtu wayya viidiyoo illee mul'attu amma waan dubbannu itaati nu deebisu caalaa Diraamaa fakkaataa mi haasawni kiyya? dugala godhadhu. Bikkaree bisni deebi sharmarke amma diima deebi'ee jira bikkaree fituu sanna deebi'ee ammas neetworkii ishee gabduu jira. Niitoorkiin buusee jiraan sa'a. okay vale Tole. Hayyee huroo gaammaan tana obboleeyyan kiyya akkaan itti balleessee jiru keessa kiyyatti amanee jira. Kanaafuu rabbi jecha dhiifama akka naa godhan uummanni Oromoos akka dhiifama naa godhu kabajaan isaan gaafadhaa jechuudha. okay ummanni Oromoo si dhagayaa jira sharmarke obboleettiin ta'e hangaatuun si dura teessi maqaa isii dhahii fi dhiifama gaafadhu hangaatuun. Hin dhagayamu waan hin jee. Ay, dorkin kun gudii godhaa jira. Waan ati ettu dhaga boru ustaas boru dhage amma boru tireeti. Waan ati meesan. Ustaz adeemsi dhiifama Maati jaalle. dubbadhume jarahin. Dubbadhu ni dorkin. Dhagaa dubbii kan wal sossobuuf kana miti waan ni jiru waan duubarraa deemaa jirus ni beeyna waan ni eegas boodallee wanni ta'e zaachaa deemaa jira anatti illee zaachaa deemu jira waan san hunda hajeen anaani isin galee anaani hajee hangaatu ni arrabsee firra arrabsite dhimma san guutuu ka dubbate osoo namni sossobu ati artistiidha sagalee ta'u osoo hin jiruuni sanarraan namoonni inni ergee zaachaa adda addaa oofu jiru. Isni galee personally waan rakkoo takkaammoo dhimmi akka dhuunfatti dhufee jiru anis dhiira innis dhiira ta dhuunfaatiin baana dhiirummaan akkasitti jaamti immoo taname ergaa godhu jiru osoo haala kanaan godhaa jiru gartee kan inni itti amma itti balleessee jiru uummanni anis ta'e eenyu hangaatuunis ta'e duniyaan wal arrabsa inni arrabsee wal arrabsa sanii ala uummata Oromooti kan inni arrabse uummata Oromooti isin galee uummata Oromootu dhiifama godhuufii danda'a mucaa kanaaf hangaatuu fi duniyaa miti isin galee dubbiin ajjeechaa obboleettii teenyaa gumaa fi araaraan ni dhumti. Maaliif sabni kun saba xintirra hojii jiraate immoo nama nu keessa jiru nama hojii jiraannu hiriyya jennuun saniin arraan targochi jechi kun jecha kana ja'amne haalli kun irratti jechuudha. Kanaaf easily waan laaluun san isaa tolchuu danda'a akka balleessetti akka dubbatetti ka tolchuu danda'a ka dhiifama godhuufii danda'us hawaasa uummata bal'aa Oromooti. Takkitti jirtu ta'u wali dubbanne janama arrabse ka inni ergee zaachaa godhu jiraniis haa godhanii ka dhiifama isaaf godhuu danda'u immoo uummata Oromooti. Ani akka dhuunfatti akka jaalletti dhiisiif yoo jette jaallee dhiisiif hiriyaadha naaf inni hiriyaadha hojii nyaanne hojii dhuyin usoon sossobuuti dhalaalee na biratti arrabse. Usoon ati artistiidha akka namummatti wanti kun sin gaddisiisu je'eeni isa sossobuuti
ragaa harkaa qabdaa naan jee ragaa harkaa qabdaa masiyaan lakkuu garaa qabaachuu si ragaa harkaa qabdaa jee na gaafate. Mana kaanitti tasgabbaa jeeti mana hangaatu kana bee mana wanta itti isa tasgabbeessu eegale mana annitti deebi'ee hangaatuun firraa arrabsitee hoo duniyaa waa takkan dubbatiin arrabse kun hundi tuffiidha. Hiriyyummaan maalummaa kiyyaan itti tuffatamu maalummaa kiyya itti tuffamtu funyaanii na habaatu hangama kiyyaa. Ishini galee kana isaaf dhiifama godhuu danda'u uummata Oromooti. Uummata Oromoo akka aadaa fi hooda duudhaa nuti qabnutti gabbee dhiifama haa gaafatu. Ta dhuunfaati yoo ka dubbatan taate immoo ani dhiifama godheetiif hin jiru obboleessa kiyya. Ishini galee uummata Oromoo immoo uummata Oromootiif beeka. Kana maqaa waliin. واجوبه Tole gara galatoomii Jaal Mikaa'el hedduus galateeffadha. Akkam godhee akkaan uummata Oromoo dhiifama gaafachuu qabu kararra na kaaya. Waan isin naan jettan godhuudhaaf duuda bal'aan qabaa jechuusin. What you have to do, Sharmarke, dursa wanti itu godhuu qabdu takkaffaa niitoorkii irra sirreeffachuu lammaffaa hanga danda'ametti viidiyoo godhuu yoo san hin ta'in guddina guddaatu deemaa jira. Abdi qopheetti yaama. Sabni bal'aa kuni Sharmarke waan kana sirreeffadhu adara. Maaliif ani wantiin dubbachaa jiruu fi dhimma takka mataa keetti hin qabu waan hawaasni qabu hin qaba ammoo ati siif laffaati asirra dhuftee carraa harkattee xiqqaattu guddatu carraa kanatti ka fayyadamtu qofaaf ibsu dubbadha. Warri monitara ammanni lakkoofsa malee naman harkoo ustaaz anas mooyinyu anas jechaa jiranii beeku nama tokko laalaati ol galchaa annama tokko nama dadhabeetiin jira. Akkanuma gosa facaasu jira. Taaptaap kana miidhagina galchaa yaa jira keenya taaptaap kana miidhagina galchaa. ما واجود فماج شرواك الجرام إما أيه قال لي أيه قالتو مع وري من خلق جبتني دينو يروتي سفرتني خلق جبتني جالن خالص بدر في تبرز خي شاشة نسمع له فيه الرجع عني أباد كتوك تنتهي وهي كابيس نينجا بس خي شرمارك مرة خي سانجلي سلام عليكم سلام عليكم سوك حبيبي سوك معلك السلام عليكم أو ما سوك واني نينجا شو بربادو يرو غريغري nuti qoodoo liqaa olis barbaachisa namni keenya malee iddoo namni keenya kan baha Oromiyaa kun qoodoo liqaa hin beeknu qoodoo liqaatis dhugaa walitti himuun barbaachisaadha. Sharmaarkee haa dobreessa kiyyaa ani hangaan gaafaniin bara 2019 biyya dhaqee ola garree malee san duratti halkaniif guyyaa telefoonuma keessa waliin turre. Dhugaa dubbachuuf Sharmaarkeen sochii afran qalloo bara jahaatan booda namni magaalaa dhawaasan keessatti afaan Oromoodhaa diraamaanis waa hundaanis dhaamsa adda addaa dabarsuudhaan gorsa adda addaa dabarsuudhaan diraamaa gabaabaa dabarsuu ture Sharmaarkeedha. Sanarratti hirkanneetiin Sharmaarkee ala kanarraa waan inni barbaadu godhaa turreef yoo meeshaa ammayyaa haaree gabbaatu hunda isaaf Sharmaarkee jennee maaliif akka waan san dalaguuf beeksuu turreef maaliif waan gaarii hawaasaaf waan dalagaa jiruuf eenyummaa isaa irra namni irraa haasoo kanaa miti waan irraa haasoo jechuu kiyya. Sharmaarkee akkasii beeyna gaafa inni gartee ijoollee hojjetu dhabee sobbii teenya irra Minisoota jirti Yaasmiin Abdullaahi warra gartee boodatti hafee isaaf ijoollee jirtullee taa'ee waan kana isinis harkinni guyyaa isaa hojii gargaaraa turte. Kana waan nuti goonuuf maaliifi hojii bareedaa ati magaalaa san keessa dalagaa jirturraayi waan Oromummaadhaa waan calqisaa jirtuuf kanaaf si deeggaraa turre waa hunda godhaa turre jechuudha. Gaafa manguddoon afran qaloo biyya galtullee namni gartee shoora guddaa taphe tokko si karaa saaqe. Kana rekoordiin bira jirti sagalee garagali ijoolleen ati amma dheengadda amma gaa Sharmaarkeen irra mana kana keessa jiruuf Sharmaarkeen dheengaddaani addana fakkaata gisee ilaalee agarru sagalummaan ta'e tochuu fayya. Ijoolleen ati har'aan tana achi mana san keessatti dheengadda jechoota babbadaasan jechuu turteen ijoollee ati gaafa nuti gartee isin dhaabbachaa turre ijoollee gaafa isaan umrii isaanii amma 15-14 duniyaa tana fa'aa ishee xiqqoo tana fa'aa fiddee artii keessatti obboleessa guddaa akka obboleessa guddaatti isaan kana leenjistee har'a hawaasa duratti as baaste. Ijoolleen tun namni isin ol beeku hin jiru obboleeyyan keeti warri amanee sikkannee aartii Oromoo keessatti waan kana goonsaa turte jechoonni ati afaan keetirraa bahee juusan ani amanuun dadhabe waan kun piraankiidha maal jaangaaniif gaafadhu ture deebee ngaan gadhichuu kiyya jechoonni san duniyaadhaan ni ja'ama waan jiru maaliif islaamirra namni luxxaanu hin jiru walumaanuu itti mudhana takkaan kos jechuun hin baane siyaasiin gee aartii tana waa hedduu dalaydda hawaasan keessatti
amma gaani ijoolleetti yete dubraatana aartii keessoo sinuu barbaadan akkamittiin amanee sikkanna yoo jechoonni akkasii afaan raasii ba'e maaliif milli mucucaate ni deebi'aa jiran arrabni mucucaate hin deebi'u waan itti jette hundi ni ta'a arra dhiifama gaafatta fakkeenyaaf bileen kee kana hawaasa dhiifama gaafatta garuu jechoonni kee hundi gisee cichirra ta'a jechoota akkasii sanani sirraa hunee inni guututtuu maaliif waan daleeddesan dhugaas kaayaa immoo haqa jiru himuu qabna maaliif waan daledde badii guddaadha badii osoo bileen kee shambara kanatti badii qofa osoo hin taane hawaasa oromoo barratti badii guddaa daleedde shambara basrii kanaatu dhimma kana ilaalchisee gara gama tiktooktii dhufe malee anna magartee gama sooshaal miidiyaa kana dhufuu miti hedduu akkana yoon hin dheereesse xiqqoo dhiifama naa godha irraa ittiin deebi'a. Abshir Abdallee jechuun qoodaadhaati wantee dubbatte Masriit mee Khalifa Abdullah dubbadhu maakii barattee jirta. Amma xiqqoo I think Khalifa waan dura surtee yeroo dheertu deemu jira dura baduun fa'aa mara neetu qona hayyuu makeetiin. Siyaanee jira. Hayyuu makiyyaa onni qulqulluudha. Jazakallah galatoom. Abdallah Bulsiik Ali baga jiraattee yeroo tollee garree jaalatamaa hundi keessanuu warra jala jirus warra gubbaa jirus salaamu alaikum. Duraan dursee dada hawaasa booraawe hawaasa qalbii cabse hawaasa aare fi obboleessa keenya walitti fayyisuun badiisaa yoo fudhate jechuun waan kana qopheessanii fiduu keessan hedduu galatoomaa horaa bulaan isiniin jaamu. Taan ankomii abbaa manarraa hangafee Khalifa obboleessa kiyya waan obboleeyya kiyya ta'ee fi komadha. Tasharmaakee hawaasa kiyya kas jala jiru kan waan muufateef beeku waan wajjaa turne waan jinjintaa oofan asaasii oofan safuu harkan wal qabatee komii jiran saniin dubbadha. Ani obboleessa kiyya Sharmaakee waan amma dura godhaa ture namaan itti boonu namaan galatoomfadhu. Gaafiin dura abbaan manaa ati Soomaalii moo Oromoo jettan nama Soomaalii Oromummaa artiirittis qabsottis waa hundattuu obbolummaa hojii qabnu kabajaa qabnuuf jira. Arra safuu cabseedhaaf hawaasni ittiin aarre. Safuun akkuma jirtu taate shamarran keenya safuu isaanii cabsuun akkuma jirtu ta'ee humaan qabu jechuu kuyyaan aadaa Oromoo keessa jirti jechuu kuyyaan safuu guddoodha. Sun akka jirtu ta'ee lubbuu dhabne. Hayyama rabbii odoo guyyaan si ngayin harka namaatiin hundi hayyama rabbiitiin ammoo ajaa rabbiitiin alatti ilmoo lama wajjin jechoota inni haasoe waan inni nama afaan qabu fadhe dhaggeeffatanii bakka adda addaatti yeroo adda addaatti inni kuni artii Oromoo keessatti nama akka qarootti eeynu artiin Oromoo hawaasarraa olii miti. An artiidhaa dhiiga lubbuu obboleettii tiyyaa dubbachuu safuudhaa jedhamee heerri lafa kaa'amee jiru. Mootummaan hawaasa gadi hawaasaa mootummaa oli olitti rabbii gaditti mootummaarraa mootummaan hawaasaaf dhaabbatti. Hawaasni wanni itti aareef isirraan hangafee jechoota isaa daranuu kan laalessi jechoota inni as bee dubbachuu kan dhokotilleen akka ija hawaasarraa dhokotillee ta'ee hin baahu ija hawaasaa jalaan baan hawaasni itti aaruudhaaf hin oolamne. Hawaasni wanni barbaadu seera cabsiifee safuu cabsiifee amma obboleessi xiqqeessii odoo hin ta'in waan ilmi namaa barbaachisu gaafii ilmi namaa mirga dhala namaa qabu obbolummaan qabu obboleettummaan qabdu san maaliif hin gaafanneedha. Nuti sanii jiru dhufee jechaan safuu obbolee ijoollee teenyaas cabsee ammallee jechoota isaatirraa nuti Oromoodhaa innis Oromoodhaa ni beekna haasoo kana namni dhaggeeffachaa deemu gaafii obboleessi kiyya olaa diinaa ol gaafate ati Oromummaa hojiin akka dheechuu sun maal jechuu keetii gisee jedhu san malee hoo ragaa qabnaadhaaf hin gaafanne ragaa qabdaa jechuun us jechuu waan ragaa hin qabne akka lafti haasoyin hin jirtu jechuu namni tokko gisee waa himu jiru ragaa qabdaa jechuun bara hin haasoyin hijiban haasoyin jechuudha afaan Oromoo keessatti. Waa'ee nasiyaarratti baanta. Waa'ee nasiyaarratti baanta. Gaafilee ati gaafatteen baana namni turre deeqaa naa qabii yoo fete yoon sun turte biifamu bulee. Rakkoon qabatu. Biifamu because waan yaada hawaasaa qabadheetiin raasuu jira malee akka dhuunfaa kiyyatti waan isin gootan hundi naa rabbuutu isinirratti. Obboleessa kiyya ni balleessee dagagsitaniifillee tottolchitaniifillee amma dhugatti fudhachiiftaniis
waan isinti amantan ni baraadbatti ammoo hawaasni wanitti aare obboleeyyan keenya shamarran duniyaa fi hangaatulleen isaan arrabsuudhaaf hin aarre akkamii waan kana dho'isuudhaaf tattaafatatti aaran malee hin aarre hawaasni hundillee akkasitti aaran safuura akkuma jirtutti jechaa jiran malee kanaaf wanni kallattiidhaan nu gaafattan gabaabsetiin wanni kallattiin nu gaafattan artiin Oromoodhaa hawaasa lubbuu hawaasa keetii kan artummaa sun dhaabbatteef jirreeshina haaree fiduu teessu kan karaa taraartee fi karaa